Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media damee Kaayroorraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Ilmaan Oromoo karaa seeraan alaan gara Saudi Arabiyaatti imalan biyya Yaman keessatti daangaa irratti waraana Huutiitiin ajjeefamuu fi miidhaaleen qaamaa ciccimaan irra gahaa jiraachuu maddi keenna achirraa OFM odeeffate ni ifoomsa. Godina Baalee dhihaa aanaa gurraadhaa muletti rakkoon hongeen geessaa jiru obsaa fixachiisaa fi humna gargaarsa taasifamaa jiru ol ta'ee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Sidaamaa imala dhuunfaa biyya keessatiif xiyyaarota chaarteraa fayyadamuun isaanii dhagahamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa Walqaayit kan Amaaraati jechuun sochiitti jiraachuun dhagahame. Ministeerri dhimma alaa Masrii Saamee Shukrii hidhaa haaromsaa irratti annisaa elektirikii maddisiisuu eegaluun isaanii qajeeltowwan waliigaltee biyyoota kanneenii kan cabsu jechuudhaan Masriin akka tarkaanfii Itoophiyaa mormitu ibsa baafteen ifoomsitee jirti. Oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Ilmaan Oromoo karaa seeraan alaan gara Saudi Arabiyaatti imalan biyya Yaman keessatti daangaa irratti waraana Huutiitiin ajjeefamuu fi miidhaaleen qaamaa ciccimaan irra gahaa jiraachuu maddi keenna achirraa OFM odeeffate ni ifoomsa. Ilmaan Oromoo bifa haarawaan hojiin biyya Saudi Arabiyaa keessatti banamee jira jechuun faddaaltotaan gowwoomfamanii biyya keessa garasitti baqachaa jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Yeroo ilmaan Oromoo kuma dhibbaan lakkaa'aman biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti du'aa dhibee fi beelaan dararamanii addunyaa hundarratti dirmannaan taasifamaa fi jiraachuun beekamu kanatti faddaaltonni ilmaan Oromoo gowwoomsanii du'aaf saaxilaa jiraachuu odeeffannoon biyya Yaman magaalaa Sanaa keessaa OFM dhaqqabe ni ifoomsa. Namoonni haaroftii bifa haarawaan hojiin biyya Saudi Arabiyaa keessatti banamee jira jechuun faddaaltotaan gowwoomfamanii biyya keessaa baqachaa jiru. Faddaaltonni faayidaa dhuunfaa mataa isaaniif jecha lammiilee biyya keessaa warra odeeffannoo hin qabne hojiitu jira jedhanii wareegama gatii hin qabne kana akka kaffalan taasisaa jiru. Kun immoo tahuu akka hin qabne uummanni keenya bal'aan kallattii hundaan hordoffii taasisee qaama mootummaa irraa eegalee hanga qaama miti mootummaatti faddaaltota kanneen seeratti dhiyeessuun akka qaban uummanni keenya bal'aan karaa miidiyaa hawaasaatiin ajandaa godhatanii irratti hojjechuu bakka jiran hundaa faddaaltota kanneen saaxiluu qabu. Itti dabaluun uummanni keenya jalqaba irratti ijoollee isaanii gara biyya Saudi Arabiyaa hojii jira jedhanii deeman karaa akka hubannoo gahaa kennamuuf rakkoon ijoollee biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtu kana karaa miidiyaa mootummaa fi miidiyaa ummataatiin beekamuu qaba jechuun maddi keenna achirraa dubbifne OFM'tti himan. Namoonni baqatanii biyya Yaman daangaa irra jiran kunniin akka ragaan suur sagalee nu dhaqqabe mul'isutti hedduun isaanii wareegamanii jiru. Kanneen lubbuun hafan immoo miidhaan qaamaa cimaan akka irra gahee fi ija balleessanii akkasumas miidhaaleen qaamaa biroo hedduun irra gahee du'aa fi jireenya jidduu jiraachuu isaaniis ni mul'isa. Waraanni Huutii kun akkuma daangaa irratti to'ateen mallaqa isaan of harkaa qaban irraa guurachuun rasaasa itti roobsee ajjeesuun bakka miidhame immoo achumatti gatee biraa deemaa jiraachuu isaaniis himamaa jira. Namoota fayyaa qaban kan biroo immoo mana hidhaa biyya Yaman Saadaa jedhamu keessatti hidhamanii jiru. Walakkaan isaanii immoo Yamanuma keessa mana hidhaa Adinnat jedhamutti hidhamanii jiraachuu isaanii maddi keenna achirraa odeeffanne dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaatti himan. Godina Baalee dhihaatti aanaa gurraadhaa muletti rakkoon hongeen geessaa jiru obsaa fixachiisaa fi humna gargaarsa taasifamaa jiru ol ta'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi uummanni Oromoo bal'aa dabalatee qaamni deeggarsaaf harki isaa dheeraa qabu kamiyyuu akka nu gargaaru jechuun uummanni aanaa Daawwee Saraaraa fi gurraadhaa mulee Oromiyaa Freedom Mediaatti lallabatanii jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Aanaan daawwee sarar yeroo hamaa fi yeroo ulfaataa keessatti argama. Ganda kana keessatti beelaa namaa fi du'aatiin beelladoota bifa haaraan jalqabee jiraachuu fi deeggarsi taasifamaa ture gahaa akka hin taane jiraattonni aanichaa dubbatanii jiru. Akkuma aanaa keenyatti gandoonni gammoojjii gargaarsa atantamaa mootummaan dhiyaataa tureen ala qaamni aanota gammoojjii Baalee jedhee deeggarsa kennaa jiru aanaa kana xiyyeeffannaa keessa akka hin galchinis dubbatu. Deeggarsi sasalphaan akka gahee fi waldaa egeree jedhamuun kan hundeeffame kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatiin durfamu yeroo tokkoof deeggarsi akka arjooman dubbataa jiru. Botteen bishaan guruu kan dhaabbanni egeree hawaasaa raayituutiif gumaache halkanii guyyaa gandoota aanaa raayituu hunda irra deemee bishaan obaasaa jiraachuu fi deeggarsii fi hojiiwwan boonsan akkanaa kun osoo heddummaatee gaariidha kan jedhan jiraattonni konkolaachisaa bottee kanaa kan ta'e nama Ahmad Nuur jedhamu galateeffatanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Baalee Bahaa aanaa Daawwee Sarar keessatti botteen deeggarsa lammiif jedhamuun hirmaannaa hawaasaa Jiddaa irraa karaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaafaan bitamee ture kan wabii uummataa aanaa raayituu ta'ee tajaajilaa ture rakkoo teeknikaa isa mudateen kufee caccabee jira. Sababa kana irraa kan ka'e uummanni aanaa Daawwee Sarar yaaddoo guddaa keessa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'u qaamni olaanaan dhimma kana ilaalcha keessa galchuun uummata kanaaf falaa fi furmaata barbaada jechuun dhaamsa isaanii karaa Oromiyaa Firiidam Miidiyaatiin ibsatanii jiru. Mootummaas ta'ee qaamni miti mootummaa deeggarsa lubbuu hawaasa kanaa baraaruu akka taasisan gaafachaa kan jiran uummanni Daawwee Sarar dhimmi kun gara hawaasa buqqaasutti deemaa jiraachuus dubbataa jiru. Faallaa kana ammoo qarshiin jiraattotaa fi hooggantoota godina Baalee Bahaa irraa maqaa hongeetiin murame uummata akka hin dhaqqabin uummanni komataa jira. Itti dabaluunis qarshiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee namoonni garaagaraa akkaawuntii baname irratti kennan bakka isiin buute ifa akka godhanii fi uummata bira akka dhaqqabu dambalii gunguma uummata Oromoo kan ta'e Oromiyaa Firiidam Miidiyaan gunguma uummata isaa dhageeffachuun gurraan isin ga'ee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Sidaamaa imala dhuunfaa biyya keessatiif xiyyaarota chaartaraa fayyadamuun isaanii dhagahamee jira. Guyyaa kaleessaa halkan eegdowwan Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo lama ukkaanfamanii fudhatamuu isaanii odeessi Baahir Daar irraa nu dhaqqabe ni ifoomsa. Gabaasa Gadaa Walaabuu Rabbirraa galchuu akka itti aanutti dhiyeessa. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Sidaamaa imala dhuunfaa biyya keessaatiif xiyyaarota chaartaraa fayyadamuun isaanii dhagahameetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan ta'e obbo Shimallis Abdiisaa fi mootummaan naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leedamoo tibba kana imala biyya keessaa eegalaniin xiyyaarota chaartaraa fayyadamuun isaanii qeeqa guddaa uummata biraa dhagahamaatii jira. Lammiileen biyya keessaa yeroo ammaa wal nyaatiinsa yookiin lola biyya keessaan beela hamaan qaala'insa jireenyaan kufaatii dinagdee keessummeessaa odoo jiranii mootummoonni naannolee qabeenya biyyattii qabeenya dhuunfaa godhachuun aangoo silaa uummata itti tajaajilan kan dhuunfaa godhachuun qabeenya uummataa dhuunfachuun bashannanaaf itti fayyadamuun jira dubbii jabduu ta'eetii jira. Keessattuu dhiyoo kana pirojektii jalqabamee fi guyyoota itti jalqabame irraa eegalamee haala kana hin jedhamneen guyyaa tokko eebba pirojektii eebbisiisanii kan hin beekne mootummaan naannoo Sidaamaa yeroon humna isaatii ol naannoo buleeyyiif gargaarsa maallaqaa fi hooggantoota mootummaaf baasii humnaa olii isaanii eeyyamuun uummata naannoo biratti gunguma baay'ee kaaseetii jira. Naannoo Amaaraatti ajajaa humna addaa kan ture Birgideer Jeneraal Tafarraa Maammoo eegdonni isaa hidhamuun isaanii dhagahamee ture. Kanaan dura ajjechaa hooggantoota naannoo Amaaraatti raawwatameen nama shakkamee hidhamee nama sana hidhaa irraa hiikamee kan yeroo ammaa naannoo Amaaraatti itti gaafatama humna addaa ta'eetii jira. Waggoottan lamaan darban humna addaa naannoo Amaaraa fi fannoo Amaaraa walitti ijaaruun adda durummaan hojjetaa kan turan Birgideer Jeneraal Tafarraa Maammoon yeroo ammaa garuu mootummaa federaalaa fi ijaarsa fannoo irratti wal dhabbii uumameen aangoo isaanii eega gadhiisanii booda gorsa dhimma nageenya akka ta'aniif affeeramanii diduun isaanii dhagahameetii jira. Guyyaa kaleessaa halkanuma gaardii jeneraalichaa kan ta'an humna addaa naannoo Amaaraa lama ukkaanfamanii fudhatamuu isaanii odeessi Baahir Daar irraa arganne ifoomseetii jira.
Mootummaan naannoo Amaaraa Walqaayit kan Amaaraatti jechuun sochiitti jiraachuun dhagahame. Mootummaan naannoo Amaaraa ejjennoo Walqaayit kan Amaaraatti jedhu naannolee biroo amansiisuudhaaf duula bal'aa taasisaa jiraachuun isaa beekamee jira. Gabaasa Gadaa Walaabuu qopheesse Aminaa Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Duulli kunis qindeessummaa naannoo Amaaraatiin taasifamaa kan jiru yoo ta'u, kaayyoon duula kanas lafa Tigraay gama lixaa waggaa tokko dura humnaan qabamee ture beekamtii seeraa fi siyaasaa argatee naannoo Amaaraa jalatti akka bulu gochuuf akka ta'e himamaa tureera. Koree dhimma eenyummaa Walqaayit jechuun socho'aa kan turan Kolonel Dammaqee Zawduu dabalatee miseensonni korichaa biroon tibbana ergamuma wal fakkaatuuf Finfinnee akka jiran maddeen oduu naannichaa gabaasaa jiru. Field Marshal Birhaanuu Juulaa dhiyeenya yeroo waraana naannichaa qubatee jiru daawwatanitti wayyaaniin karaa kana bansiisuu barbaada garuu nuti haga dhumaatti ni lolla jedhanii turan. Lafti Tigraay lixaa turee fi yeroo ammaa finxaaleeyyiin Amaaraa godina Walqaayit Tsagadee jedhanii waaman mana maree federeeshinii mootummaa Piippiin beekamtii waan hin qabneef baajanni bulchiinsas ta'ee misoomaa oolu haga ammaa akka hin ramadamneef himamaa tureera. Naannoo Amaaraa garuu baajata aanolee biroo irraa hir'isee lafa maqaa ristii kenna jedhuun qabamee kana bulchuuf yaalaa jira. Yeroo ammaa immoo beekamtiin seeraa fi siyaasaa akka kennamuu fi baajannis akka ramadamuuf naannoon Amaaraa mana maree federeeshiniitti iyyata irra deddeemin galfataa turus gaaficha deebisuuf garuu mootummaa keessaa waliigalteen akka hin jirre himamaa jira. Dhimmicha ilaalchisuun dabballoonni mootummaa yaada waliif faallaa lama qabaachuun kan beekame yoo ta'u, yaadonni kunis dhimmichi referendamiin haa murtaa'u kan jedhuu fi humnaan qabannee jirra waan ta'eef referendamiin hin barbaannu warra jedhaa jiranidha. Walqaayit ilaalchisee sirna mootummaa keessatti garaagarummaa yaadaa dhalate dhibdee keessoo paartichaatti hammaataa dhufe caalatu balarra buusuu danda'a jedhamuun dabballoota mootummaa PP biratti sodaan uumamee jira. Humnoonni Tigraay erga duubatti deebi'anii asitti humna guddaa aanota Walqaayitiin waldaan gessanirraa kan qubachiisan yoo ta'u, carraan karaa nagaa laficha deebisuu yoo gufate humnaan cabsina jechuun dhaadataa jiru. Yeroo naannoon Amaaraa deeggarsa siyaasaa barbaacha naannolee biroorra naanna'aa jiru kanattis humnoonni Tigraay kallattii garaagaraatiin humna waraanaa gara Walqaayit Tsagadeetti siisaa jiraatutu mul'ata. Oduu biyya alaatiin ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii hidhaa haaromsa anniisaa elektirikii maddisiisuu eegaluun isii qajeeltowwan waliigaltee biyyoota kanneenii kan cabsu jechuudhaan Masriin akka tarkaanfii Itoophiyaa mormitu ibsa baaste keessatti ifoomsitee jirti. Mootummaan Suudaan gama isaatiin tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte kana mormitee jirti. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Ministeerri dhimma alaa Misrii hidhaa haaromsa anniisaa elektirikii maddisiisuu eegaluun isaa qajeeltowwan waliigaltee biyyoota kanneenii kan cabsuudha jechuun Misriin akka tarkaanfii Itoophiyaa mormitu ibsa baasteen ifoomsite. Ministeerichi ibsa kaleessa baaseen Itoophiyaan hidha kanarraa anniisaa maddisiisuu eegaluun ishee qajeeltowwan waliigaltee Suudaanii fi Misrii waliin irra gahamee ture kan faalleessuudha jedhaniitii jiru. Mootummaan Suudaanis gama isaatiin tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte kana mormeetii jira. Suudaan hidha haaromsa hamma bishaan kiyyaa na jalaa hir'isa jechuun sodaa qabdu ibsaa turteetii jirti. Barruun Al-Saayid jedhamu qondaala ministeera dhimma alaa Suudaan Umar Al-Faaruq wabeeffachuun akka gabaasetti Suudaan hidha haaromsa irra anniisaa elektirikii maddisiifamuu eegaluun isaa mormii cimaa akka qabu himteetii jirti. Tarkaanfiin Itoophiyaa marii waliin hojjechuu uumamee ture faallaadha jechuun qondaalli kun miidiyaatti himaniitii jiru. Akkaataa guutiinsi bishaanii fi opereeshiniin hidhaa kanarratti ijjannoo Suudaan yoomuu hin jijjiiramu waliigalteen seera qabeessa jiraachuu qaba jedhaniitii jiru. Waggaa 11 dura kan eegalame pirojektiin humna ibsaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa biyyoota laga Abbaay waliin qoodatan Itoophiyaa, Misrii fi Suudaan jidduutti madda wal dhabbee ture. Dilbata kaleessaa gurraandhala 20 bara 2022 anniisaa maddisiisuu eegaleetii jira. Hidhaan kun tarbaayinoota anniisaa maddisiisan 13 kan qabu yoo ta'u, kanneen tokko kan hojii eegale anniisaa meegaawaatii 375 kan maddisiisuudha. Tarbaayinoonni 13 wayita hojii eegalanii walumaa galatti anniisaa meegaawaatii 5150 maddisiisuu ni danda'ani. Itoophiyaan hidha kanarraa anniisaa maddisiisuu eegaluun murtee kophaa ishee murteessite waliigaltee kan cabseedha kan jettu Misriin kanaan duras wayita Itoophiyaan bishaan guuttu komii wal fakkaataa dhiyeessitee turteetii jirti. Murteen kun qajeeltowwan waliigaltee Itoophiyaa karaa muummicha ministeera biyyattii bara 2015 mallatteessite kan sarbe ta'uu Misriin mirkaneessitee akka jirtu ibsa isii keessatti katabdeetii jirti.
Projektiin haaraa annisaa elektirikii kennu eegalee biyyoota yaa'ii gadii Suudaanii fi Misriifis bu'aa guddaa waan ta'eef baga gammaddan jechuun muummichi ministeera Abiy dubbataniiti jiru. Dhiibbaa fi qormaata nurratti uumtaniif baay'ee isin galateeffanna jechuun biyyoota yaa'ii gadiif dhaamaniiti jiru. Bishaan kuufame kana akkuma argaattan annisaa erga maddisiisee booda darbee gara Suudaanii fi Misrii deema malee akka odeeffamu mootummaan Itoophiyaa biyyoota yaa'ii gadii irraa bishaan kutuun deebisuu fi balleessuuf akka hin taane kan dubbachaa ture kunoo gochaan mul'iseera jechuun Dr. Abiy dubbataniiti jiru. Hojii hidhaaromsa gufachiisuuf jecha humna maallaqaa fi yeroo hanga ammatti qisaasame irraa barachuun kanaan booda qindoominaan waliin hojjannee misoomsa irratti haa xiyyeeffannu jechuun dhaamaniiti jiru. Kanaafuu haala biyyoota yaa'ii gadii Misrii fi Suudaaniin fayyaduun nuufis karaa faayidaa kennuun waliin tumsuu akka qaban dhaamaniiti jiru. Maddi irraa odeeffanni BBC wabeeffanneeti. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa kan isiniif dabraa ture oduu kennaa kanarraaf qopheeffanne oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen afaan waliin turtii gaarii.